Ayyee ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Lam YouTube arra kol Firankii ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaan afeerraa kooti. Waan irraan fadhiyoo jiraate orri maatiin ta'in jirtan maatii kootaa subscribe like share gochuu hin dagatina. Kol Firankii kana calluma jennee lakkoofsa nama biraatti nannaa kana booda lakkoofsa abbaa sanaatti nannee kaane waan jennu gaafannaa gaaffii sana gidduutti waan jedhamu waliin bu'aarraa amma dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaan afeerraa kooti. Nakubai. Taamiru dani silamo silkin ratti shifate. Taamiru dani silamo silkin ratti shifate. Oh, cufa mebbo. Are kana jedhu. Asi waajjira nageenya raasanii bilbilaa jirra. Maal immoo maaltu mudatedha? Walaa dhaggeeffannu. Tole goota. Waajjira nageenya raasanii dawwalle Raashiyaa fi Yukireeniin akka isheen lolaartu qubaa qabduu laata? Raashiyaa fi Yukireeniin akka isaan lolaa jiranii wallaaltu dhema yaada? Miidiyaa irraa fagoodha. Ni abbaa ijoollee baadiyyaa jiraanna. Baadiyyaa jiraattu? Egaa biyya keenya kun biyya olmaa baay'ee biyyoonni adda addaa olmaa baay'ee biyya keenya irraa qabu. Waajjira nageenyaa kan isii bilbilu qaama kee hundumaa ilaalamee wanti hundumtuu kee teellaan kee qoratamee maa jedhamee akka ati lolara irratti hirmaattuuf kaanii bukkee Raashiyaa dhaabachuudhaafidha. Amma kan nuyi nama adda babaasaa jirru akka carraa ta'ee eeruun hawaasaa iddoo ati jiraattu irraa nu geemmoo akka ati lolaaf nama cimaa taate nama jabaa taate qaama keellee footoo keellee nu ergamee jira nus itti amannee jirra. Maqaa Yesuus yaannaan waan akkasitti hirmaatee beekan nagaan barbaadan jaalladhu dhalootumaan waan akkasii ijoolleen guddisan. Walaa dhaggeeffannu qaama irraa dawwalla qaama jabaa irraa dawwalla. Waan hin danda'u ijoolleen qaban ijoolleen guddisa. Ijoolleen mamii qabdaati? Maaltu natti ergee? Ijoollee mamii qabdaa? Ijoollee sadiin qaba lammii dhiiradhaa tokko dhuunfaa. Bakka dhiira warra lama sadii bakka sibiraa nama sadii argannee jirra. Yeroo dhiyoo gidduutti dhuftee fuudhamtaa gara waraana biyya Raashiyaa kanatti deemta. Maqaa nan danda'an. Nama kan biraatti dawwalaa. Dhaggeeffadhu biyya keenya salphisin namichoo biyya keenya kun adawwaa irratti waan guddaa hojjennee seenaa guddaa qabna. Adawwaa hin beektamni. Yeroo sana ijoolleen ture nan ilaale malee itti hirmaanne madu'aa irratti. Waa'ee hirmaachuu miti amma akkasidha. Hojjettoonni dhufanii humni nageenyaa keenya dhufanii sinfuudhuu simbira ga'u torbee kana keessa qoqophaa'aatii shaantaa keessan waan jiru hundumaa harka keessanitti waan hundumaa qoqophaa'aatii ta'a. Maatiitti nagaa dhadhaamaa dhufnee sinfuuna kanuma isinii bilbilee kun yaada keessatti akka qabattan isin jechuun barbaada. Danda'an lagatti hin badaan jiran ammayyuu danda'an ijoolleen guddisa ifa manaaf. Waliin dhaggeeffannu. Maara.